Akkam jirtu kabajamtoota tiyaatiif har'allee viidiyoo biraa qabadhee isinii dhufeera. Har'a akkuma argitan ilkaan keenya mana keenya keessatti akkamitti qulqulleessina kan jedhu isiniif fidee qabadhee dhufeera. Warri haaraa taatan baga nagaan dhuftan subscribe gochuun gara maatii kiyyaa dabalamaa isiniin jedha. Ilkaan keenya yeroo baay'ee ni beektu nu jalaa gurraachata, buna faa shaayii faa dhugnu. Sansan akkuma dhunnee geessineen lulluqatu qabna jechuudha. Bishaaniin akka nu jalaan gurraachofneef erga nu jalaa gurraachee booda akkamitti mana keessatti qulqulleessinaa kan jedhu isinitti hima. Kan amma isiniif fide kun ilkaan shamee yookaan kan ture isa dafee nurraa gadi dhiisisu, inni isa gadhiisisuuf baay'ee tura jechuudha. Garuu ilkaan booratee manuma keessatti nu jalaa xuraa'ee jedhe kan akkamitti addeessinee dhiqannaa kan jedhu isiniif fidee dhufeera. Akka jaallattan abdiin qaba. Hanga viidiyoo dhumaa na wajjin turaa isiniin jedha. Galatuma. Amma wantoota nu barbaachisu asitti akkuma argitanii asitti beeking soodaa ni qaba. Kana namni hunduu manaan qabdan jedhee abdiin qaba. Asitti loomiin qaba. Rigaa ilkaanii rigadhu asittiin qaba. Isa fidadheera qopheeffadheera. Kanneen lamaan qofa fayyadamee ilkaan kiyya qulqulleeffadhaa jechuudha. Amma loomiin kiyya bakka lamatti muraa diqqeessee waan godhuuf kunuyyuu gamaashni isaatu ni baay'ata jechuudha. Ilkaan keessan diqqishuma isin barbaachisa jechuudha. Cuunfaa loomii amma maankiyaa tokkotti cuunfadhee maankiyaan tokko nagaa jechuudha. Inni baay'eedha. Ilkaan keenya yeroo qulqulleeffatu qabna akka nu jalaan tortorree fi akka nu jalaa hin caccabne jechuudha. Keessi isaa jechuudha akka nu jalaan bubuqqaaneef. Amma beeking powder qaba. Beeking sodaa jechuu kiyya dhiifama. Isallee maankiyaa tokkotti godhadha jechuudha. Ilkaan keenya egaa nyaata nyaannee geessinee afaan keenya lullachuu qabna jechuudha. Keessattuu wantoota sukkaara qaban kanneen erga nyaanneen booda ilkaan keenyaafis waan miidhaniif ilkaan keenya akka nu jalaan gurraachaneefis erga nyaanneen booda ilkaan keenya lulluqatu qabna jechuudha. Akkasumas tushaadhaan ilkaan keenya keessatti wantoota badan baasuun jira. Isa fayyadamuun ilkaan keenya keessaa baasuus ni dandeenya jechuudha. Asitti diqqoo akkanaa furdatuuf diqqishuutti dabaleeraan akkuma argitan beeking powder sodaa isa amma sirriitti walitti makaa jechuudha. Uummata akka waan nama dhibuun qabu kana fayyadamtanii ilkaan keessan addeeffachuu ni dandeessan jechuudha. Kana torbaanitti aalta akka fayyadamuun gahaadha. San caalaa ilkaan keenya nu miidha waan ta'eef torbaanitti aalta akka yookiin torbaan lamaattis fayyadamuu ni dandeessu. Garuu torbaanitti aalta akka caalaan fayyadamina ilkaan keenyaaf loomiin baay'ee bada waan ta'eef ilkaan keenya amas bilillee isa miidha waan ta'eef loomiin asiidii baay'ee qaba waan ta'eef torbaaniin aalta akka gahaadha jechuudha. Torbaaniin yookiin yooma gurdeemuu heddan ilkaan keessan akkasii addaatuuf ittiin argachuu dandeettanii. Akkanatti ilkaan keessan amma riddanii jechuudha. Aga daqiiqaa lamaat akka sirriitti riddanii. Sanaan booda bishaaniin lulla'attanii jechuudha. Kana fakkaata akkuma argitan viidiyoon har'aa. Yoo jaallattan like, share, comment, subscribe gochuu hin dagatina. Hanga viidiyoo biraa irratti wal arginutti kan har'aa kana fakkaata. Nagaatti isin jedha.